akkam jirtu maatii fi hordoftoonni chaanaalii keenyaa nageenyi keenya jaalalaa fi kabaja irraa maddee bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Karaa chaanaalii kanaa odeeffannoo waqtaawaa ta'e dubbisaa fi barsiisawwan garaagaraa kan sammuu namaa gabbisan ta'iiwwan haarawaa addunyaa keenya irratti uumamanii fi seenaawwan isin beekuu qabdan isin biraan geenya. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'an ergaa keenya. Guyyaa kanattis aadaa ajaa'ibaa ta'e isin biraan keenya nu waliin tura. Biyyi baha fagootti argamtu keessaa tokko kan taate biyyi Indooneeshiyaa jedhamtu kaaba bulchiinsa ishee keessatti kan argamtu biyya galaanaan marfamtee Toraajaa kan jedhamtu qabdi. Kana beektu laata? Aadaa ajaa'ibaati kan amanuun isinitti ulfaatu garuu aadaa isaanii ta'e kan isaan wajjiniin jiraatanii akka aadaa biyya keenyaatti immoo kunkumayyuu fudhatama kan hin qabne. Inni kunis ammoo namoonni du'anii yeroo murtaa'eef maatii isaanii wajjin akka jiraatanidha. Kun akkamitti ta'a jechuun keessan hin hafu garuu dhugaa lafa jirudha. Egaa namni tokko erga du'ee reeffi nama sanaa akka sooromaa fi hiyyuma maatii sanaatti ture hin awwaalama. Akka beekamtii fi qabeenya qabutti du'a isaa booda namni hamma waggaa barbaadameetti erga taa'ee booda yommuu maatiin hundumti waliif galanii awwaaluu murteessan maatii fi firoonni hundumtuun walitti hin qabamu. Sana booda hin awwaalama. Baay'inni uummata kanaa miiliyoona 1,100,000 olu yommuu ta'u kan barate kan hin baranne hayyuunii fi wallaalaanii qotee bulaa fi daldalaanii aadaa isaanii itti amananii irratti waliif galanidha. Hamma awwaalamutti reeffa sanaaf waan nyaatamu waan hin kennuufi dhagahaas jedhanii waan amananiif nagaa gaafachuudhaan waan keessa isaanii jiru waan yaada isaanii fidaniis nagaa itti dhaammachuudhaan gargar bahu. Akkuma nama lubbuudhaan jirus uffata irraa miiccuu fi itti geeddaruun kan amalameeffatamedha. Kan isin ajaa'ibu sabni jedhamu kun lafti itti lubbuun kuufamtu jirti jedhanii amanuun. Kanaafis lubbuun al takkaatti nama keessaa baatii otoo hin taane wal jalaa booda bakka kuyyaa jedhamtutti wal kuusti jedhu. Namni yommuu du'u lubbuusaa gara kuyyaa jechuunis bakka lubbuun itti kuufamtu kan geessu humna waan barbaachisuuf dafanii awwaaluun sirrii miti jedhaniitu amanu. Yeroo awwaalanittis maatii fi firoonni hundumti walitti qabamuudhaan sangoonni booyyee qalamuudhaan nama sana geessu. Sangoonnii fi booyyeen qalamuma baay'ate yommuu lubbuun nama sanaa amanu. Erga awwaalamee booda lafeen nama sanaa waggaa 3 baafamee maatii isaa wajjin akka wal argu taasifama. Ajaa'ibadha. Aadaa nama ajaa'ibu. Aadaan kun akka isin ajaa'ibsiise ni hubanna. Kanaaf keessaniif sheer gochuudhaan isaan biraan gahaa. Ta'iiwwan ajaa'ibsiisoo kanneen biroos argachuudhaaf sabiskiraayib gochuudhaan nurraatiin addaan bahaa. Galatoomaa.